dubbiin kun axxaarra'amee irra gaamee jennaan waraqanni gadi ba'a. Faasikaan tixayyaqaannach gammee falmattuu ijoollee sadeen sannii jechuudha. Waan nagaanii aduu gaafa gargaartan jirtu lubbuu caaltu asii achitti waan tokko gochuu hin dandeessan. Waan tokko gochuu hin dandeessan. Baasi maa ilbitu nuuf hin bootu sun. Wuti baay'ee nurraachi. Keecha jirti natti fakkaatu qofaasha. Baasi haptu walii deeggartu buqqee dhaaba leema. Amma noomaa gochuu hin dandeenyu yaa warrumta feerraa ofaa qusatu namni nu warri kennee yaa nuuf hin deemu birri keenya ganniin teenya nyaattee ganniin teenya fayyite. Maal goona kanarratti aadaa ibidda bu'ee taane nuyi. Falmattuu dhuftee jirti deebi kararaagaa. Akka hudduu bantan oolleen irra akkana gootan qamisii uffattanii deemtan hudduu gariddan shinti bati gadda dirdee nyaattu. Minnaan bochi. As dhufanii immoo iyyuu kottu keessa nagaafa dubbifan ergaa viidiyoo ijoollee natti ergite jechuudha. Guruupuma isaanii falmattuu galchi caaltu ati. Hin gaddi na sobde ana mataa koon akka jibde jechuudha. Sii galee ganaa walitti baana. Baala gochi. Gocha miira keessaa bahi gamoo caaltuu immoo jammartee. Odoo kaawwan sobanii ana beesaa 24 wayinaa soomana. Ganni dhibamuutu saba jettan jedhin kaa. Gudfalla bayyeesu kulseen. Firaankin akkanaa kun maalidha yaa Rabbi? Firaankin yeroo firii ijoollee argatanii. Salphi. Firaankidha. Ani kenni gara kiyyaan galatooma yaa Rabbi yaa Rabbi. Ara gruubii sanitti nama kii? Ani keessa jiru namatu keessa naa erga sagalee isaanii. Ani keessa jiru keessa nama keessa jira. Mucaan gadi bahee sun maamleen viidiyoo irratti dalandu sun edaa waa beekamu ciccin ta'u. Akkuma inni jedhe ta'e dubbii. Akkuma viidiyoo wajjin dhaggeeffannee itti deebine jechuudha. Akkuma dhageessanii kaayee viidiyoo kana keessatti kan jechaa jiran ganni oroo hin dhukkubsanne sobdeetii mana yaalaa seentee qinibbiriidha sobaniitii maallaqaa irdaataa kadhachaa jiru sagaleen keessannaaf ergamee icciitii sagalee gurubii hidhaniiti jecha jedhudha. Jecha kanammoo nama biraarran dhageenya akkuma argitan caaltu yeroo haasoftu laayivii irratti isheen jechoota gurguddaa haasaa turte ani immoo sumarraa mureessinii fide jechuudha. Inna kanaafuu dubbiin kun sobaadha hin dhukkubsanne ganniini infekshinii sin taatu dhibee sin qabdu jechaa jiru jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anillee obboleettiin keessan nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma viidiyoo daawwannee walitti deebinee kana jechuudha. Kaayee akkuma dubbatamaa jirudha. Warroonni mana keenya faaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbachaa isiniin jecha. Obboleettiin keenya ganniini jechuudha. Akkuma argitan kaayee kanaan durallee ishiin dubartii jajjabee akka taateef dubartii cimtuu akka taate gara Dubaay imaltee suuqii banatte suuqi sun immoo balaa tasaatinis akka jalaa gubate hundi keenya iyyuu ni beekna. Akkasumatti dhuma isaan jirtu gaafa guyyaa irreessa gaafa deemtu immoo bifa isheetinis akka itti duulamee jechoota wanta Waaqayyoon uumeef irratti jechoota hin taane namoonni dubbatan hedduutu jira jechuudha. Amma immoo dhukkubsattee mana yaalaa galtee jirti. Kan mana yaalaa galchees afaanuma namaati. Afaan nama muka jiidhaa gosa kan jedha sun dubbii sobaatii miti dhuguma. Maaliif jennaan afaan nama baay'ee dhibee namatti ta'a jechuudha. Sheekaa afaanumti namaa rifaatuun waa hedduu jira kana keessatti. Haa ta'u garuu mooyyuu amma immoo icciitiin inni guddaan inni haa caalu jedhame dhuka'ee jira jechuudha. Kuni dhugaa taanani bakka sirma ani baay'ee nama tokkollee akkan itti amanuu hin danda'u jechuudha. Dhuguma dubbiin kun dubbii nama dhuka'ee kun dhugaa taanan garuu namni dhibee rabbiitiin dhibee Waaqayyo namatti kennu waan akkanaati jedhee dubbatu ani hin beeku. Garuu dhibee gannii jedhan kana irratti jechuudha kaayee ani hawaa'ee dhibeellee doktoraa miti waan hin beeku hin qabu. Garuu namoota dhibeen gannii dhukkubsatte kana dhukkubsatanii Burshinii ta'an nan beeka jechuudha. Isa jechuun foon tirfii yookaan anjat tirfii isa jedhu kana inni kun akkaataan inni namatti dhufuun tokkoffaa aariidhaan jechuudha. Aariidhaan namatti dhufa isa kana dafanii burshinii yoo ta'an malee yeroodhaan namaaf hin kennu jechuudha. Namni ani beeku suni kaayee akka carraa ganama namaa wal lolee
wallolee erga jedhee boodatti galgala galee erga galee manatti illee maatiidhaanis walitti bu'ee aarii qaba waan ta'eef aarii saniin immoo nyaata ho'aa osoo hin qorrin nyaata san nyaate jechuudha. Erga nyaata san nyaate boodatti xiqqoo yoo turu dhukkube baay'ee dhukkube dhugaan sinitti hima erga dhukkubeen boodatti qabatanii mana yaalaa yoo dhaqanii akka naannoo keenyatti mana yaalaa magaalaa Qarsaay hin dandeenyu gara Asallaa dabarsaa jedhanii yeroo san gara Asallaa yoo dabarsanii dafeen purshinii ta'uu qaba lubbuu isaa baraaruuf dirqama purshinii ta'uu qaba anjattirfiidha jedhanii haala saniin purshinii ta'ee anjattirfiin sun keessaa murame jechuudha. Anjattirfiin kun kan dhufu tokkoffaa aariirraani jechuudha. Annaa samoona kana immoo ganniin aarii guddaarra turte aarii cimaarra jirti waan ta'eef aarii kanarraan itti dhufuu ni danda'a jedhanii nan fudhadha jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaa suuqiin namni tokko hojii banate hojii suyyoo jala fashalaa'u kan kana caala nama aarsuu hin jira jedhee yaadu itti aansuudhaan immoo aariin lammataa gaafa akkasitti uummanni muluun itti aaru itti duulu rifaatunis jira. Kanneen hunda keessaa ka dhukkubsatte mana yaalaa jirti. Mana yaalaa kanatti immoo nama tokko lamaa miti obboleettii keenya kana kan dhaqee gaafate ka faasigaan jirti, baqqeen jira, gammeen jira, tigisti jirti, sabboontuun jirti. Namoota hedduudha immoo kan dhaqee gaafate dhuguma dhukkubsattee jirti jedhanii hundumtuu warroonni achi dhaqanii dhibee ishii ilaalanii warroota gaddanii qofaadha jechuudha. Nuti garuu warroonni fageenya irra jiru dhaqnee hin laalle warroonni dhaqanii bira gaanii ilaalan kaa dhukkubni ishee akka dafee purshinii taatudha. Kanaaf jechuudha gargaarsi godhame warroonni gargaaranis jiru warroonni immoo harkaanis maallaqa kennan jiru warroonni akkaawuntii irrattis galchanni jiru. Haa ta'uti immoo amma gara waasaappiitiin gurubbiin hidhamee sobuu piraankiidha malee ganniin hin dhukkubsanne hin dhimamne jecha jedhudha jechuudha. Amma kana hunda namni dhukkuba kanaan mana yaalaa ciisee algaa mana yaalatirra ciisee piraankii godhu ni jira jedhee hin yaadu jechuudha. Kana kan dubbachaa jiru namoota hammeenya ganni qabu gurubbii biraa hidhanii sobaniitiin jedha malee ani obboleettiin keenya kun fayyaa taate na dhukkuba jettee haala kanaan bifti ishii ni beeksisa. Fuulli ishii ni beeksisa obboleettii keenya kana jechuun nama dhukkubar bifarraan laaltee beektaa inni argaa jirra. Kanaa gaditti immoo kan beeku ishii fi waaqayyoodha jechuudha. Dhibee rabbiitiin dhuguma piraankii godhan taananii ani kana eenyullee lammata miidiyaa irratti abbaaf fedhe du'aa jira jedhanii nama tokko hin amanu jechuudha. Isiniif galee maaliif jennaani dhuguma kan ganni kun piraankii ta'e taanaan ananatti ulfaata jechuudha gara kootini. Warroonni immoo amma piraankiidha jettanii muddamtanii dubbachaa jirtanii wanti kun dhuguma ta'ee obboleettiin teenya sun purshinii taatee gaafa argitanii itti qaanoftu osoo dubbiidha jarjaruu baattanii irrumatti ilaaltanii hin jedhaan akka kootitti oduudha jarjaruu baattanii caaltuun immoo ni jarjarti akkuma beektanii jechuudha. Waan tokko yoo dhageesse ni jarjarti dubbii tokko xumuruu hin dandeessu. Jalqabuma bichaa dhageesse saniin booda fiiddi jechuudha. Wanti akkanaa kun boru nama qaanessa boru nama salphisa jarjaruun gaariin ta'u aga tokko dubbii tokko qalbeeffatanii wanti kun dhugaa sobamoo jedhanii erga wanti kun adda ba'ee gurubbiin hidhame kun maqaa ganniitiin hidhame moo nama biraatitu sharriidha akkanatti hidhemu jedhanii yaaduun kanuma jiru. Amma yeroo ammaa kana ganni duute jedhanii suuraa ishee akkasumas immoo wantoota waa'ee du'aa faarsu awwaala godhanii yeroo ammaa kana ganni haala sanii dhiyeechaa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtanii isa bichaa miti abbaa ishee fidanii arrabsaa jiru. Abbaa ishee sijjammar suuraa isaa beektu malee abbaan ishee eenyu akka ta'e hin beektanii jechuudha. Haa ta'uti garuu abbaa nama tokko arrabsuu jechuun abbaa kee arrabsite jechuudha. Yoo gaafa quba tokko kana akkanatti namatti garagarsitu qubni arfan kun gara kee akka garagaru hin dagatini jechuudha. Keessattuu warri haadhaaf abbaa nama arrabsitanii jechuudha. Haadharraa baatanii abbaarraa baatanii nama guddaa arrabsuun baay'ee ulfaata. Warroota safuu cabse jechuudha. Warroonni akkana kanaaf ganni miqqanyaa hedduu qabdi. Kan ishii jaalatus akkuma baay'atu kan ishii jibbus ni baay'ata jechuudha. Kanaaf warroota ishii jibbutu waan kana godha malee ganni sobdee ni dhukkubsa.
dhukkubsatti jedhanii ani waan kana qinibbirii piraankii hin godhu jedhee tasallee hin fudhadhus naafis hin liqinfamus jechuudha. Nama dhimamee algaarra haala kanaan ciisee argaa jirru kana lakki soba dubbiin kun piraankiidha jedhanii haasa'an kana akka itti fudhannu hin qabnu. Ani gara kootiin hin fudhadhu jechuudha. Maaliif dhuguma dhukkubsatti obboleettiin keenya argaa jirra laalaa jirra algaa mana yaalatitti argaa jirra jechuudha. Kanaafi yoon furshin illee ta'uu baatte rabbiin immoo furshin malee ishii fayyisee waaqayyoon ishii jaalatee jechuudha. Qorichumaan kan fayyisu yoo ta'e warroonni gargaartanis qorichi ittiin bitamu sun mana yaalaa iddoon ciiste kun gatii baay'ee ishii kaffalchiisaa jechuudha. Isin immoo warroonni ishee gargaartanii duubatti deebitanii dogochuu baattanii jettanii gaabbuu irra waaqayyo irraa argattu jechuudha. Namni nama rakkatee tokko gargaare oolman isaa waaqayyo biraa malee nama biraa miti jechuudha. Deebitanii gaabbuu hin qabdan. Yoo kennita yookaan kuma takka namni hundi hin kennu nama muraasa kuma takka kenna yookaan 100 200 500 kanarraan kennitanii jechuudha. Tun immoo sin mararuu hin qabdu jechuudha. Erga baastanii kaatanii booda hin gaabbinaa jechuudha. Waan gootan tokko irratti hin gaabbina. Nama oluma kaatan immoo hattuudha. Hattuu hundan jedhinaa jechuudha. Maaliif jennaani boru sin gaabbisiisa. Borummoo waan dubbattan si wallaalchisa waan ta'eef kanaaf dubbachuun duratti xiinxaluun ilma namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Haasaaf hin jarjarinaa, dubbiidhaaf hin jarjarinaa, waan tokko xiinxalaa keessatti ilaalaa siniin jechuu jaaladha obboloota koo. Nama mana yaalaa ciisee jiru tokkoon soba piraankiidha jechi jedhu kuni anaaf fudhatama hin qabu siniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kiyyaa sumarraanan goolabaa yaada fi qeeqa yoo qabaatta saanduqa koomentii jalatti barreessuun hin dagatinaadha. Akkasumallee immoo hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kanammoo laayik, sheer, sabiskiraayib godhaan jabeessaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnu turtii gaarii isiniif haa ta'u.